يا ربي يا الله موتي أديب سما أدوي دين بكاسي إنه خيسا مركانسي إسلاما كاري دين الإسلام ما يوتم بكما كادين رادل مفتي في علماء نوفلي خيتي مسجد وانتما كانوا صلاة كفتار إسي يا إماما مسجدا كمباني لفتني ظالما اسم بودا جرا حواسني مسلما والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد ولموان كينيا شيكوتين كعباك البادا ولترفتن ركو دين الإسلام مدت فرمات سيرا والمريهج وداف أرانتنا هررجي بهاتت ولترفتن غلطو معا إيغاني فين ربي غلطون فد إيغاسي علماء ينمو غلطون فد وننين اسم بيسسو ما شاء الله ربي قدان موتم ما هاري خنان كانوا رفع ها غلطوم دباتي ها غلطوم موتم ما أرانتنا تنهز بين بلان وليقلي إسلاما في كريستانا إدو وليقلني كأيرو وجن تكوي أمتا أتكاهو أدوي أرومو قبرون فتا أكفلني تركساني مجيراني بلسما نهارك هايان دباتي غلطون فنا چناليني تابنا qabeenyaanis cina dhaabbanna humnaanis cina dhaabbanna yaada malaanis cina dhaabbanna hamma turanirra ammaasi dhibbatti nu haa turaniin ja'a ammaasi namni bariisaa arraatana fide haqiiqaa dhugaa yoo laalan rabbii guddaadha eegasi ammoo sababa nama gaafa dure'ee maqaasaa dubbachuu yakka tahe kan ammoohi jawhar muhammadii yaamamu galata guddaadhaan galfadha eegasi ammoo abiyyi higa maasha allah khalaal surriidhaanis barmootaanis haalaanis mijjaadhaanis ummata hunda caalee arraantana warra dur walbadi warra badiin saanii warra aduwwiin gabroon fataan duydaa garaa godhe hunda fidee aannanii gurruu hangone haa galatoomu haa turuun ja'a eegasi ammaasi lammaa eenyuutiin ja'a lammaa magarsa'a khallammii magarsee ibiddarra taa'a ibidda dura taa'a ibidda hanin sodaatin jiruu saa jibbee ummata saa hana qabsaawee fi gabrummaa tigree jalaa gabrummaa waayyaanee jalaa baase balaa duraa rabbi isaa haa baasu jecha dhibbattiin galatoonfadha eegasi ammaasi ulamoowwan keenya ummata keenya kan masjidattiis rakkoo isaanii rabbi kannate خربين ركو ثاني الفودف ايك ايبالي دكان هالكني سان كيسا بريسة تباسي دباتين غلطون فتا بكا هاگا ينجا akkasuma qeeroo teenya kan kana addaa nyaadhaa hin beeyne abaluun maratee kan hin beeyne wahayii amma dhufaanu nin jenne malee kan wahayii fakkaatu waan waayyaaneen raftee itti hirriibaan ka'in yaada ajaa'ibaa afaanuma hanaan mootummaa isaanii hiikee ummata isaanii
kan bilisummatti baase dhibbaa dhibbatti haa galatooman xiqqaan haa guddatu guddaan duratti haa buluun ja'a. Akkasuma ammaas ummata bal'aa keenya ummata Oromoo ummata sabaa sablammootaa kan waa takkaan nurraa if boodan deebi'in lammii teenya tan qabeenya siidhaatirraa buqqaate tan jiraan siidhaa awwaalame kan dhalaa jiru harmirraa cirame wallahi waan ajaa'ibaati ummanni keenya ka akkasi qabeenya isaaniitiin humnaaniis waan qabaniinis dura cinaa dhaabbatanii wajji jiraatanii magaalaa gurguddoo silaa nasiibaahuun arkanne qubsiisanii ilaa ammatti kana dabaalaa jiran daransuu haa hoddummaatanii dhibbaa dhibbatti hin galatoonfadha. Akka ammaasi akkasuma akkuma amma dura ummata keenya saba keenya qabeenyaan nuti cinaa dhaabbanne sunitti ganaallee hamma akka keenya taanitti akkaanu bira dabranitti dhibbaa dhibbatti bira dhaabbannaan ja'a qophiidhaamii. Allahu akbar. Akkasuma ammaas ummata Itoophiyaa keessaahu ummanni Oromoo dhimma islaamaa kan ja'an maqaanii fi zaatti waliin gaxxamne dhimma islaamaa bakka ja'an edoo dhimma islaamaa ja'anii irra munaasabaa qaba irra mala maalitti yooniif jettan isiin eenyuu isii fidee yoo jettan waayyaan eedhaaffiti eenyuu isii maraxee yoo jettan waayyaan een maraxe dirqamaan ka marachiiftu kan ammoo siyaasaa gootu ogaaniif siyaasaaf diina islaamii biyya tana keessa sahaabaa biraa seene sun dura dhaabbatuuf diinii haqaa aqiidaa islaamaa tan nabii biraa sahaabaan maqaleedhaan dhufte biyya teenya tanarra babal'ate sun dura dhaabbachuudhaaf ummata maqaa ahbaashiidhaan moggaafamu kan ammoo shi'aan keessaan dalagattu kan tigreen faantee godhattee waan feete nurra gaggeessitu kan fide waayyaane aduwwi Itoophiyaadhaati. Nuti duuba ummanni kasiisan diin dhiisi diin keenyaas hin wakkalu nama ummata keenyaas hin wakkalu wanni inni wakkalleef hizbiin bal'aan isan quban qabu hizbii bal'aa kanarraa bakkan bu'u diinirraa bakkan bu'u hizbiin bal'aanis hin maraxanne warra maraxatee jira warra kaayee jira waan kaayyataniif haqabuu jira malee ummanni islaamaa hin kaayyanne suniifuu nuus nu wakkalu amantii teenya wakkalu bakka nuun bu'u nuti arraas boruus isa hin barbaannu isan barbaannu nurraa kaka'uu barbaanna ka ummanni jaalatu edoonii fi amma isii fi ulamaa biyyaa wal cinaa kaayanii namni isii beeku hin jiru nuti wanni barbaannu rabbirraa eegasii mootummaarraa eegasii ummata keenyarraa diiniif amantiif islaaminaaf dhimma islaamaatiif namni hizbiin bal'aan itti amanu maraxamee diiniif bakka nuu bu'uudha barbaannaan ja'a. Kun immoo nurraa karaarraa ka'uudhaan ja'a. Aduwwi duraan biyya gabroonfatee wajjin gabroonfatee nurraa ka'uudhaan ja'a. Maaliif yoo jettan dhimma islaamaa jechuun adaalummaa qabaatu. Adaalaa jechuun naamusa qabaatu. Adaalaa jechuun haqa dalagu. Amma inni dhiibbaan amantii islaamaa irratti qabu. Kitaabni Itoophiyaa keessa qaraamu kan nuti beeynu mawluuda faa takkaa'uu kitaaban adda addaa kitaaba suufiyyoota hakkanaa kun qaraamu qaba malee fiqiin qaraamuu qabu jetti hadiisni qaraamuu qabu jetti tafsiirri quraanni qaraamuu qabu jetti kuni dhimma islaamaati malee dhimmaa miti takka lammaffaa
رب أركان إسلام خيسا حجي الأجرة حجين كوني هوريدة ترى إسان أمتماني من ربين خنفقوا فيه خن كيس يرو والكت أنا مو زيارة وجوهنا نؤدو تهجارة تاتي أمتو مالك إداتي أما أرى كما دباني أجتي نمن خينيا كما دباركتي خيشة خايتون سمير الرافقو أركتشون ساكا جبا إسين أدوي إسلاماتي أدوي أمنتيلاتي نعب إسلام ناتي ولذا سنيفو ونجن نتيو علماء تاني حجين نرتي وجبدو نتي حجين توبيا خيست هما هيني أركمي علماء حقاق آبموتي دابتو رق أبدي جنة الله أكبر الراس بروس نتي دي إسلاما خنجان كان جالا هيرير حجين نمرتو هو وجبتو مالف قبرون ما خيس جرى قبرون ما راهم باني حجين قبرا واجبا كففت دابر ماسي حجين اكتنا مرة وجبدو دنديا تاودا دنديتي تنجراني خوتي كيما نولي وانا چندقاني اسندي بانيمي وان بنكي خايتا وان كيشا ثاني خايتا واني مادة ثاني تنگا قبسان خانا خيسا قررتي اكاهوني رقادا أمة إسلامات الرجاء سنيفو دبنا بولنغوتو والكادنا مانغوتو تكينيا في بكنان قطو دمني إسلاما خجان كوني نرابو قبا أما إني بوتي حجين نرتي وجبدو حجين دابچو قبدي الراس برو دابچو قبدي أمني إسلاما خخيس جرو خال جرو قبا قباچو قبا موتم مانيس ألانا العلماء داخنا على الإسلام خنا هجيرت أولكته ديبس أدفن نو ديبسونا الرابر بانا خبجادان موتمان تنيا خبجمتو درت هادمتو أدوي سيد أبا مربي هاغودو دابت ربي مخا هاغودو تاو ربي لغا هاغودو چيس ربي ميتا هاغودو أدوي تنيا ربي أركر هاغبو أبي فا لما فا جوهر فا ربي بكان هاغيو آمين آمين دبي خوشمتين قودا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلم يا مسلم توتا ربين حجي من استطاع إليه سبيلا يا ربين نمدن دولتي وجب سيسه دوبا دنديتين توني خران نجاته لا دوبا قوني في نمني مو أميرته أكنتي حتو ته قبو خناتو ته دنديتي وانجرتو أدالما ننجرتو حجين هنجرتو هي وجبدو إسنيرتي أمتا خنا هنگ ربين إسنير رابوسه بكا إسني بوسوتي أكما وياني ربين إسنير رابوستي ربين إسنير رهابوسو وربين إسنير رهابوسو إيقادا هنگ موغرتني جر خينيا خب موت مغني فودي خوني بكا إسنير رانما بوسوتي أكما وياني نور رابوسانيتي يا خان هذا نور رابوسانيتي إيقادا ربين إسني فامي جيسو ربين إساني ساجرات جيسو إساني في سامي جيسو أمرين سنرى حابوسو حجين سنرى توجبدو حجي لابجي چنكر فاوينا دعائي قدا ربين سنرى حابوسو أني دبين ليريسو هنگنمان جاو السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علماء تخينيا شباب مرتوت وشباب خينيا ورّي الربكتنا رفتن هندنو غلطو ماراني سننجا هيري كنا تنرغتو هيري قالي دجمتي هن أرغمتو هيري جبدو دجمتي وان أمتها ياتشسو خنا فوليك أبامو وان قدو دجمتو تجاجل بي تجاجل راتكو قودا قدا دجم دوران متي وانين الرأي قاموا ربي خيني هاقلتهم
خاجبو سنرابوسي بليس خينيا نمرتي أبي أحمد أكسم لما خنو مرتي جرخنا خنان غلطهم فدا إيغا غلط ربيتي وان إسان دابتان خانتين إسان غلطهم فدا ربين جنا هرابتو جتشادا دوائل إساني برودا واني إسان دلقون وان قدودا إساني وجد أبنا نوتي إساني وجد أبن دوباني نرابر بادم وان كم هندان يادانيس دعائي دانيس إسان وجد أبنا جرخن واني وجد أبنوف وان تكان أرقمين تنانو أرقم بيتين يتنا خيست نتكت العالم خيساو لمين أرمودا ديرو صدركاتا مجرة غافتا كو نمتكو خداني جرينا صدركا جرينا نمتكو هاسويني أبو مال جتا يسبوت صدركا رنكاين جينا مخين صدركا خيساو جراني خداني متي خاتية تونا متي وتكوان اتركاو من هنك أبو نيتو فاتامني hangalammi himatu ummata Itoophiyaa hamatu hanga himatu qaanfannu takkatti asiyo gabbaane eessa Itoophiyaa Oromoo yoo jan namni hundinuu ija tuffiitiin ulaal san arra ol qabannee mataa keenya ol qabannee boonnee kun hundinuu rabbiin nuu fidee garabbiitii isaantu hanga kana waan kana nuu fide tanaafuu nuti isaan kana wajji dhaabbannaa leechollo irraa qabanna wanni dhiyeen gadda sabtii guyyaa akka har'aa hiriirri guddaan ba'esan achillee qaamaan jiraatu baannu isaan wajji jirechu war hiriira san ba'esan wajji dhaabbanna nutis jechu waan isaan dubbatan san hundaa'u isaan dhaabbatan san nutis hiriira san wajji jirechu qaamaalillee argamuu baannu wajji jirraa jechu isaan kana akkasuma gaa rabbiis isaan gaacina haa dhaabbatu obboleessa keenya Jooharis Ka'alaa sababa nuutee waan kan keessatti akkasuma sammaas dabri isaan sadeenuu rabbi isaanii wajji haa dhaabbatu jennan duuba gaa gama keenyaan nuti waan nurraa eegamu akka gaaritti isaanii wajji dhaabbanna isaanii wajji dhaabbannaa jedha lammeessa wanni kaan ummanni na dura dabraniiti haasawanii Sheekh Musaan faan dheeresse akka gaaritti haasawe lammii keenya kaunarraa buqqa'e hamalyoonatti qixxaawu malyoonatti shaalagamusan wajji dhaabbannee duraanis ammallee ganaa hanga isaan qubatanii bakka gaaniitti waan qabnuun yaadaan fikraadhaan masjidaan madrasaadhaan bakka deemnutti hayya gandaan wajji dhaabbannaa lammii keenya san ammallee hanga qubatanitti waniin ibsummaas lammii teenya isa wajji dhaabba isaanii wajji dhaabbatuun hawaasa habashaa Itoophiyaadhaa kana wajji dhaabbatuudha jamte tanaafuu kana hundaahu beeynee wal jabeessinee walii dallee taanee waan kan hundaa'u guddisuu qabna hawaasin keenya hawaasa kana bareedaa kana xureessanii asiin dura wanni warri dabarsan hawaasa bareedaa kan khayf cina wal cina dhaabbatu danda'u kana akkasumatti Harargeen Arusiin Baale Jimma guutuun Oromiyaa guutuun Itoophiyaadha ummata saansimatteeti qubsiiftee bakka adda addaa hunda nu qubsiisanii dhaayinee leelaallee garii warra qaamaan achitti argamee garii warra waan sanjaare gariin kaan qaamaan hin argaminis hambuusin jiru habuusii keessan qabni jiru warra ummata kuwani nama agarsiisu ummanni Itoophiyaadha ummanni Oromoo keessattuu warra gartee hawaasa wajjin dhaabbatu warra wajji jiraatu bineensa jan Oromoo nama bulchitu jechuu takaasa aboo bineensa mi nama huno garre garsiifne ni dandeenyaa kana bira dabre abiyyin arra ummata Afrikaatiifu akka fakkiidhaatte kana bira dabre arra seenaan isaa aalamatti gartee galmeeffamaa jira kun hundinuu waan nu boonsuu waan warra Itoophiyaa boonsu jedham duba tanaafuu muslimni yaadaan isin wajji dhaabbataa akka gaaritti isin wajji jira tana hunda nu beeytanii nu wajji jira isinis waa yaada kana gartee nu yaada akka nu wajji jira jechuu kana beeytanii ziqiidhaan if amantanii isinis odoo shakkinetti hujii teeysan ta isin dura kaayamtu san karoora godhan kaayatan san bakkaa nu geeysan jechuu abdiidhaa qab isinirraa qabna rabbiirraa qabna isinirraa abdii qabna isinis waa takka hawaasa kana if dhaamutu maletti hawaasa guddaati isin booda jira mirga keessan jiranii bitaa keessan jiranii isin dura jiranii abbootii teessanii obboleeyyan keessanii ilmaan keessanii muslima haa ta'u
kiristaana haa ta'u biyyi Itoophiyaadhaa biyya namni sabaaf sablammoonni wajji jiraatuudhaatti beekamte irraa hijamte. Tanaaf jecha nuu jabaadhaan isin jaa. Ammaas itti da'ee waan takkaa jira gufuun xiqqoon takka. Gufuun jedhamteet laalamte. Gufuun xiqqoon qabdu. Fokkattu. Ummata majlisul a'laa ja'am. Majlisul a'mallee ja'an hawaasni gaafa duraatu. Hoggaa kana jee arrabsu kuni wajjumaan arrabsinu bitis. Majlisul a'maa sin ja'an. Ballaa jechuun lakki boo ballaan ta'anii jaati majlisul amaa jedhanii nama bineensa amaa tokko haa jaa'u san fakkeessu. Yoo majlisul a'laan kun maaliif beeynu nuti? Yoggaa karaa deemnu isa yoo hamanni karaa gabaabatti oguma takkatti karaa dheeraa kana finne. Innaa isaan jibbensaa yoo haanee hamatti seenne halkan kun odoo wanni hin taane halkan bariisaa keenya jechuudha. Yoo galgala isaan hamatu teenye odoo haman tahinitti waan fokkattuu isaan dalagan. Takheessatti dalagan waan hojii saqaxaan isaan dalagan hanqata isaan dalagan sanbira dabarreeti maquma ummata islaamaatu balleessanii yaadadoo kan mataana yooma ummanni kun nurraa bu'a jenneeti yaaleyt guyyuma kana ummanni kun nurraa bu'a jenneeti qalbii cabsina jira jechuudha. Saniifuu gaarraa majlisul a'laan akkanaati sila wanni isarraa eegamu tajaajila hajjii fi umraa akka barbaadamutti geessu. Sanis geessaan jira hanga tokko maqaadhaaf rootiinii waan jan takka siloota abaluu dhufee kajaan tokko wartee ni gaggeessan waa xiqqishoo takka. Ammoo akkana jennu kana isaan hoggaa asirraa deeman aballi waan jan takka balaadha sun yoo aballi miti fudhataniiti shirshirii jidda keessa deeman. An nama hajjii amata hudhaa meeqa godhe waan isaan kanas inni argaa nama hawaasa Itoophiyaa niin ziyaaraa wajji jira hajjii hedduudhaan godhe. Kudhanii waliin hajjii godhe. Tanaafuu haala isaanii qorannee namoota silaa isaan tajaajilu san if geenyaati deemaa jedhanii warra Madiina irraa dhufe barattoota keenya afaan Oromootiin, afaan Amaaraatiin, afaan Somaaliitiin isaanii gorsu kanallee akkan gorsine godhaniif hujjaaja dalagaa hujjaaja meeqa duraa balleessan. Ama tokko irra 12 ni gahaa nam torbaatu albeekii bakka jedhamtu sanitti dhume maaliif gaa makiinaa ol bira dabartutan karaa makiinan karaa kana deemtiin beeku fiigat itti diram namni torbaa dhume nama tokko du'ee fooqitti du'aa isaa sana odoon tajaajiliin tiiti wanni mixiin afaani galtee taaziyaa isaa san gandi taa'ee du'a jaanii dhaabanii booda guyyaa sadii booda hunoo mul'ate inni kufee fooqirraa kufee lafatti kufee akkasi mul'ate. Dalagaan isaanii ummata akkanaati. Kanaafuu isaan masjida wanni isaanirraa eega masjida jaaru takkaa masjida hin jaarree yoo diiguu barbaadan malee. Amata lama dura amata sadii dura masjida nuu itti nama godhataa jan imaama nuu itti godhataa jan khabiraa dhiisi haaxaa'ullee nuu itti godhataa jan madrasas nuu itti godhataa jan kitaaba alaa isiniif hinnaa jan hakanan ta'in kun hundinuu najifame hin tahuu janii dabarsanii rabbiin nurraa gartee rabbitti kadhanneetuma akhmatti rabbiin nurraa oolche. Kitaaba alaa nuu fiduu deeman khabiraa isaan wanni yaachisu islaamii hujiin islaaminaa bareeddee deemuutu isaan yaachisa. Qalbii isaan cabse. Masjidni bareedan jaaramuutu isaan qalbii cabse. Madrasaan bareedan jaaramuutu qalbii isaan cabse. Jarri waa jaaruumi jara diigaadha. Jara diigaa kan hawaasan jaarre kan masjidan jaarre kan madrasaan jaarre kana mangistiin nurraa buusu duraanis nuti namni isaan files hin jiru halkan filaman otorbaan di jarri hattuudha jarri kijibdoota jarri bifatana qabu islaamarraa bakka bu'aan dandahu muslima habashaa khalaqooysi isaanii guddaa kanarra bakka bu'uun dandanii qaanfanneehu majlisul a'laa durriyyee ka amantiin qabne ka diin hin beeyne khuni khawaatak kan beeyne diin irrahmaata kan beeyne khun bakka nu bu'ee hajjii nu geessisuu hin danda'u. Tanaafuu hajjiin teenya irra waajibaa miti hin dandeenye hajjiin amata kanaa nurraa haa dhaabbattu gaa jennu kana hanga deeban bisa argattutti. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بريد على دررتي وني غلطه galchuun rabbii keenyaaf galata galchina asiidu yeroo dabartee san keessatti ulamaa'in amma teessituun akka jirtutti namni kafana qopheeffatin hin jiru akkaan yaaduu fi akkaan quba qabuttis namuu kafana qopheeffateeti
useef irratti yoom nurratti hati yoom nurratti hati irratti eeguudha akka barbaaduun hin cinqamne san cufa karaa kamiin dhufe yoo ni fijaame guddatee gara gartee mootummaa dawlaatii sii miti gara mootummaa dabarteenii sii miti waanuma isaanii fi hawaasa idduu jiru keessaahuu gaa ummata majlisul aalaa jan kana hammaan gaa anqowa qabutti hammaan an dhaqabetti rakkummaan ummata ulamaa irra dhuftees gara biraatiin gara dawlaatii waan dhufne ummatuma isaanii as jiru kan ummata daween majlisul aalaa jaamu kana maqaan adda addaa beefa kareefu maqaa dhawametti haruma kanaani dhufe waan takka takka kanii nuti quba qabnu fakkeenyaaf matuma kiyyaa'u eegaan abbashaama biraa gad deebi'e abbashaadan biraas deebi'e waan adda addaa taniin nam tokkolleen himin tana mudattee jira kan nam tokkolleen nu quban qabne ta sheekanii fi himin warruma majlisul aalaa jedhamu kanaatu hadaamaa taa'ee gaafa sadaama jira gurbaa tokko addillee numa jedhanii kasheema masaalee waan takkaa fal'aana bakka haa hojjaaniin jira waan san akka chidheetanii dhaamsitanii je'achi dhaamsa gaggodhe warra asii kanatti majlisul aalaa dhimma eenyu kana gahaa jiru kanatti gurbaan san abdii nuur jedhaniini Oga san nama isaanii hojii saayibaa tokko qaraane sheekha dhufee kana jennaan sheekhaafis galuu didde ijoollee xixiqqoo gaafannaan ni galte jala deemtee ijoolleen jaarsot dhaqee dubbate fal'aadha waan akkanaati jira jee ooma dhufu keessa akka yaa ganaa waan hin dubbatin hin jiru maali biyya sheekootaatitti kami qaraasif taati biyya sheekoo makkaleefitti qaraasituun akkami qaraamti waan jedhamota qabesanis kutte Rabbiin kanamuu qophaa'ee taa'u jiru gaa Rabbiin galanni haa galuu fi sanis dabarte sani aansinee gaama mootummaa madhaabbatenas galanni haa galuuf akka biyyee akka lammaa kanneen biraa ka'alaa fi keessa jiru fi akka kanneen biraatiifis Rabbiin galata haa galchuuf galanni haa galuuf sani aansinee ammaa wanni dhaabbatu jabduun gaa hajjiidhaan dhaabbata hajjii tana keessa maal tahuu turan keessaa gara fal'aanaatii namni waggaa rifate boo biyya Aliyyi Ibraahim sanii miti waan nama biraatiin goone itti murteessan san isin yasan jirtanii miti maarree jedhaniini khabiraa gangaafatin sambira khote gaamma yeroo ni dhaabbattimma khote garee funu dubbatan sheekondan keenya wani biraatatti idaanon jirtu tammaaf nu dhaabbatu nuti jarri kun akka yaametti ka barbaadamutti ka rabbiinis jeetti ka rasuuliin nu debeet alayhi salaatu wassalaam ummata islaamaatiin hajjiin sharti qabdi seera qabdi ulaagaa isiif lakhaayame qabdi ulaagaa san jarrittu guutuu dhiisuuttuun dhihaatan Wana kanaatiif silaa bakka buungaa dawlaallee waan fedhe haa ta'u namni adaalummaa qabaatu qaba. Wanni adaalummaa dhiise wanni isii fakkaatu biraan jirtu. Saniifu jarri hungaa ummata islaamaatis bakka bu'uu hin dandeenye waan amantiitis bakka bu'u masgiida keenyaafis bakka bu'u masgiida muslimaatiifis barnoota amantiitiifis bakka bu'anii saniifu gaa manni gartee museenyu dawlaadha. Akkuma waan biraatoo gaa walqixxeessanii tanaas laalanii walqixxeessu qaban gama hajjii guudime gama ummatichaa yookaan ibidee ummatichi laallachuu qabanii ifcunquun qabanii gaafa rabbiin sirri deebisee biyya adaalaan dhaabbatee hajjii godhuu dhaban ammaa sirratti wajjabnee ifcunquun qabanii saniifuu gaa galanii rabbii keenya haa gahu hamtu rabbi nur haa qabu khayrii waliin haa qabu ummatas rabbi nagee haa godhu alaa zaalika bihka subhaana rabbika. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani waan ulamaa'in dubbatu yoo wanni isaan irraa bubu'ee naaf tilaalladha malee. Maali wanni san arraan tana biyya teenya tana keessatti rakkinni ka dhufe biyya tana keessatti rakkinni ka dhufe ummata islaamaa qofarra osoo hin ta'in saba sablammoota irra dhufe muslimni ni hidhame kiristaanni ni hidhame wanni kana godhe maali dhiibbaa biyya tana jirtu sabni yartuun saba guddaa gabroonfate nuti balaan nuti hin bu'in hin jirtu ummata Itoophiyaa saba sablammoota akka bani Israa'el Firaa'una qabatetti qabatamneeti amati 27 teenye kana keessatti siyaasaan hanqatteetii fi amantii seenan hoggaa amantii seenan maal jaan amantii keessatti amantiin duraan biyyee jirtu tun amantii ummata dammaysitu waan taate jecha amantii ummatan dammaysinee bakkatti waatti geessan nu barbaadaa jedhanii biyya keessa qajeelan. Kanaafuu ilma warra abaluu hagaafa duraa hadiraa qabu sanirraa dhalate eeysa jira jedhanii barbaadanii biyya teenya keessa gammoojjii keessa dhufanii fuudhan.
achirraa fuudhaniiti Adaamatti Addis Ababatti leenjisan maaliif deeman ummata islaamaa jaarra jedhanii wanni kun maali yeroo duraa keessatti sababaa wanni kun irraa itti dhufuu danda'e waan majlisni Itoophiyaadha majlisa Oromiyaa cabsee zoonii irraa nu yaanu kaanee hoggaa dhahine waa hunda qopheeffatan irratti eenyu irratti warra Oromiyaa irratti waan sanirraa waan ajaa'ibaa waan isin ajaa'ibsiisu keessatti wanni akkaan isaan jaan Harargee Bahaa keessatti nama 300 dubrummaa dhorkan jaan Harargee Bahaa keessatti kamisa daawaa jaaniiti beera walii kennanii jaan faragatti masjida gubanii jaan kun hundinuu maasha Allah je'eeti warra Wallagga irraa dhufe Jimma irraa dhufe mataa qabatanii achirraa kaasanii osoo nuti bakka sana irratti hin dhaabbatin warra mootummaa walitti qabatanii wanta namatti haasa'anii jecha akka deemanitti majlisul aala duraan jiru kan Itoophiyaa keessaa guututti diiganii kan ifii barbaadan sanjaaran. Hijiba irra kaayanii hijiba kanaan fakkeeffatanii achirraa kaasanii guyyaa tokko kan uummata walitti hin qabin eenyu taakan jiin achumarraa kaasanii ifi achi yaamanii eenyutu eenyu jechuudhaan filan. Ammoo sirri biyyattii tana keessa jiru filmaata jechuun bulchiinsa jechuun nama uummanni fedhu. Kanaafuu faallaa kana hogguma ta'eewu inni dhimma islaamaa osoo hin tahin dhimma islaamaa jedhanii beekaa godhan. Maali wanni inni dura dalagee majlisul aalaan awwaliyyaa cufee jechuudha. Dura wanni inni dalagee madarasaa islaamaa yuunivarsiitii islaamaa cufee dura. Achirraa kaasee waan dadhabee malee wanni inni hin godhin hin jiru. Imaama gandaa hunda kaasanii imaama gara biraa fiduudhaan ganda didee falmee diin kanarratti hafee yoo ta'in wanni isaan hin godhin hin jiru jechuudha. Kanumaaf wanni jechuu barbaadu amma wanni jechuu barbaadu waan kitaaba osoo hin ta'in ummanni islaamaa ummata seera beeku ta'uu akka mootummaan beektuun itti himuu barbaadan. Ummata seera beeku ta'uu akka isaan beekaniin itti himaani ummata mootummaan ammaan tanaa mootummaa hadhaa ulamaa'iitiin dhufte ta'uu asumaan akka beekaniin itti hima. Hadhaa ulamaa'iitiin akkasumatti qabsoo qeerootiin akkasumatti rakkina ummanni sabaa sablammoonni Itoophiyaa qabuun mootummaa dhufte ta'uu asumaan akka beekaniin itti hima. Akkana jechuun maal jechuudha nama ummanni fedhu ta'uu wanni beeytaniin mootummaan ammaan tana jirtu Abiy Ahmad Lammaa Magarsaa yookaan Lammii Magarsaa achi dura goggoyneeti lammiin Itoophiyaadha eega lammaan as bahee magarre. Abiyyiin dhufee bishaan jalan naqe. Isaan kana lachuu immoo hayyoonni keenya alaa fi keessaa deeggarsitaaniif karaarra kaayan fuula duraafillee jala nafni karaarra kaayamu ta'an. Kanaafuu eega cubbuun sanaa haftu hajaan taate majlisul aalaan amma jiru majlisul aalaa islaamaa osoo hin ta'in majlisul aalaa wayyaaneeti. Wayyaaneef filate isaanii kaa'ee shakkii hojii seeraa haa gaafatan deemanii uummata bal'aa haa gaafatan. Ammumarraa kaasanii awwaniin mootummatti himu mootummaan amantiin keessan seentu kuma ja'ametti. Amantiin mootummaan keessan seentu seerri akka jiru osuma beeynu sanitti gaafa rakkinni dhufe mootummaan seenuun ooltu. Duraan taseentee zaalimaatu osoo fi mootummaan hin seentu jedhanii seentee keeyse. Arraan tana waan kan balleesse haa tolchu isaa waan ta'e jecha namni duraan jiru kunii fi namni amma jiru haa ummataa ta'u addaan kabaasu mootummaa amma jiru haa qaakan. Akka rabbiin haqa duraan irra jiran san irra gargaaru haqa siyaasaaf bakka hunda goda seenanii godhan kana amantiin isa qarkachuu qabdi. Amantii ummata Itoophiyaa waan taate jecha. Tanaafu abbuma fedhe haa filu ummata akka gaafatanii ummata islaamaa jechuun akka Itoophiyaatti ummata seera beeku. Ummata seera beeku jechuun maal jechuudha? Namni tokko biyya bulchuudhaaf seera qabaachuu qaba. Namni jaalachuu qaba. Ulaagaa guutuu qaba. Tanaafu durarraa kaasanii gubbaarraa hanqa jalatti warri isaan kaayan kun mee tokkoon isaanii mee amantii islaamaa as bahanii ummata irratti haa lakkaawani. Maal akka isin taate haa beekan mee isaan? Eenyu akka godhataa mee haa beekan? Tanaafu amantiin islaamaa beekumsaan nama keeyse shanyiidhaan osoo hin ta'in aangoon osoo hin ta'in bareedumina osoo hin ta'in beekumsaan nama keeyse islaamni nama beeku if dura dabarsuu qabaa. Waan kana asumaan seeraan wanni nuti gaafan dhiibbaan osoo hin ta'in seeraan mootummaan akka
haqa hunda bakkatti dhokatee baastee haqaan cinaa dhaabbattu gaafan mootummaa gaafan maali kun wanni tana beekuu qabdaniin hajji jechuun dhimma islaamaa jechuun nama rabbitti amanee rakkatee rakkoosaa gargaaree cinqii isaanii baasuudha malee cinqii fi har'a fiduu miti. Amma koreen asirraa nama geggeessitu maallaqa warra isaaniitti namarraa fudhattee as keeyseeti haan baankii kaayyattee sanbooda deemtee osoo bakka hajjii san hin teenye bakka bashannanaa deemte. Namni keenyichitti ni bada makiinaa horombeeku waan nyaatu hin qabu. Osoo alal khayriin achi jiraachuu baatte qarshiin inni asin nyaataa kennate takkalleen ta tiraanspoortii kennate takkalleenu bakka irra noolleef. Hogga majlisni kun dhufu wajjin tuni 24 jirti. Hogga majlisni kun eegalu 24 jirti. Arra 100 takka geessanii jiranii jechuudha. An ulamaayin waan jetteen ulamaayin teenya waan jette san yoo isinii galu baate irra deebi'ee waan ulamaayin isaan biraan jira hin kijibu. Ulamaayin akka jaan hajjiin akkitti namarra wajjabduun karaan nagaya ta'uudhaa jan. Namichi waan ittiin dhaqee ittiin deebi'u qabaachuudha dandeeyti jechuudha. Ministeera Rabbii waan jeef jecha. Kanaafuu karaan nagayan qabu waraabeysaa karaarra jira waraabeysa guyyaa. Waraabeysa guyyaa jira hajjiin irraa yoo mootummaan furmaata kennite malee ummata islaamaa akka hin jirre ulamaa'iin teenya Sheekh Adam Tuulaa Sheekh Musaa Su'aalaa Sheekh Ahmad Watar dhandhaarraan sadeen Sheekh Mahamad Asaboot ummanni ulamaa'iin islaamaa ulamaa'iin Itoophiyaa keessa jirtu hundinuu darasaa isaanii ta'an. Ulamaa'iin Itoophiyaa keessa jirtu hundi deemaa gaafadhaa Walloo dhaqaa Wallagga dhaqaa Arsii dhaqaa gaafadhaa Jimma dhaqaadhaa. Sheekkan ulamaa'ii san hundaa as ta'anii arraan tana islaamarran jiru hanga furmaanni dhufu waan jaanii jecha akka hajjiin nama Itoophiyaa miskiina Itoophiyaa keessa jiru irra hin jirre 100 kan qabne asumaan beekamee islaamni jerjeru if dhaggeeffatee addaan baafatee waan tana hajji jechuun tiraanispoortii qofa. Wanni xayyaara qarshii meeqa qarshii jibirtak. Isaa maalay danaan kun akka dhufe as bahee ummata haa himu. Warri maallaqa san fuudhu san kun kana bahee je'eetu maa'u mi as bahee ka xayyaaraa kana ka nyaatan kana ka makiinaa kana kiraa manaa ka isaan irra nurra kireeffachuu jiran kuni waqfiidha. Itoophiyaatu ci dhaqee bootaa qabee jaaree ammaan tana masjidni guddannaan moggattichi siisan malee waqfuma sanii siqe. Waan asii nama kireessanii miti jechuudha. Waan namichi lillaahi kenne isaan gurgurachuu jiranii amma. Kanaafuu zaalimni hin bulchu. Alhaasidu laa yasuudu walaw balagal izza. Kanaafuu kana ta'uu beekamee hanga furmaata argannutti hajjiin irraa akka nurratti hin jirre sagalee ulamaa'ina duriyyatti ol baasuu barbaadaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillaahi rahmaani rahiim. Rabbi keenyaaf galanni haa ta'u. Eegana mootummaa keenya rabbiin nuun faaye kana obbo Abiyyi Ahmadii fi Lammaa Magarsaati fi warra duubaatiin isaa jiru qeerota keenya galatoonfatuun barbaada. Bareeda. Maaliif yoo fayyadatan taate mootummaa Hayilee irraa kaasnee haga ammaatti jiruun teenya deemaa jirti. Agarreettis jirra. Gaafa Hayilee Sillaaseetis maal fakkaata mootummaan san kan jiru fi dargiin maal fakkaata kan jiru. Eegana mootummaan dhiyaate eege seene wani barruurra jiru waan bareeda. Hojiin ammoo waan biraa takkaatu jira. Deemnee wanni immoo mootummaan biraa tachi duraa nurratti hin dalagin mootummaan boodaa kun nurratti dalagee jechuudha. Kana jechuun mootummaan amantii alaa namaa fidee tana isinii taa qabadhaa jiru kana malee nagarre. Mootummaan biraa amantuma duraan qaban irratti dhiibbaallee yoo fide ka duraan qabdan lafa kaayaa kana qabadhaa ka jee lubnaa nuu fide kana malee nagarre jechuudha. Ka amma dhufe kana ka amma bu'ee kana gabroonfataa kana gabroonfataa mootummaa wayyaan jechuu barbaadeeti. Obboleeyyan kiyya. Kun egaa namnummaan wanni tun uleen isaanii laaleessin hin jirtu. Caasaan amma isaan ijaarratanii nuun cunqursaa turan kun kan wayyaaneen ijaarrattee jechuudha. Caasaa lama qabdi kan maqaan dha'u mootummaa nuunoo beeka. Kan uummata keenya ittiin hidhaa turte. Kun amantaa keessa galfatee caasaa Ahbaash kana
sheekan cafaquudhaaf gatuudhaaf biyya ari'uudhaaf haala mijeeffatee jechuudha ittiin saamuudhaaf. Akka nuti hin ta'in waan nurratti yaadamin akka reef obboleessa keeyyee kafana qopheeffannee jirra kajeessan haa galatamu jecha gaarii jedhe. Yoom ajjeefamnaa, yoom hidhamnaa, yoom biyya ari'amnaa eegaa jirra jechuudha. Walaakin alhamdulillah rabbii keenyaaf galanni haa ga'u mootummaa gaarii kanaan nu gahee jira jechuudha alhamdulillah. Mootummaan keenya ka ammaa kun gaarummaa sawanii irraa kaase bilaash jechuu hin barbaanne. Waan inni haga muraasa kana keessatti aangoo argate mul'iseefiin jechuu danda'e. Maal hoo hiikatan taate mootummaan duraanii nama galchuu hidhatti. Kun hidhaadhaan nama baasaa jira. Kaan biyya alaatti nama baasa, kaan biyya alaatti nama galcha keenya kun ka ammaa kun. Kaan dhiiga nama dhangalaasa, kun dhiiga namaa kanna. Subhaanallah. Mootummaa gaarii rabbi nuu kanne, rabbi nuuf haadhiisu jechuu barbaadeeti. Kanaaf ammas wanni amma teessuma kanarraa teenye gaafiin teenya galmanuuf geessi jennee yaadaa jirru rakkoo Eertiraatii fi Itoophiyaa jidduu jirtu kan mootummaan dura haqa duraan alama irratti mallatteessee dachiin tun taaman Tigree wanni Eertiraatii jee ifumaa mallatteessee ture ukkaamsee irra ta'u baadimee taja'amtu waraana 100 takka tabilaashitichi nafaqamaa jirtu lala wani sammu soomaaf salaan oolte waan guddaadha. Arra haqa san mul'ise haqa keenya ni mul'ise jeetiin abdadhaan. Kana dhaabbannee duuba mootummaan keenya ija qaba, gurra qaba, dandeettii waa hundaati qaba, rakkoo tana keessaa nu baase jennee yaanna. Maal yoo kayyatan taate ammaan duraas wanni usinee teenyeef wallaalaa fi miti. Dubbanneeti bootaatti dhabnee rabbuma keenyatti himachaa ture. Yaa rabbi mootii zaalima nurraa kaasii haaqaa nuuf jechaa ture. Du'aa teenya mootummaan kun argame jennee gammachuu ajaa'ibaa keessa jira jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Duuba ta'ammaan dura gaafa qeeroon teenya karaa rabbaatee dhagaadhaaf waa hundaan tarkaanfii fudhattu wanni firraa osinee rakkoo teenya himatuu dhiifneef maraataa gaaf tokko duuba karatti bee dhagaa hizama malee hare. Dhagaa maaliif akkana harte jennaan maraatummaati jaratti berbere nyaadhi. Kanaaf ijoollee teenya yoo tanatti himanne ijoolleen ibidda nurraa dhumti jenneeti yeroon eegganne jennee turre jechuudha obsinee teenya. Arra qabsoon ijoollee teenyaatiif hogganoonni keenya godhan waa xiqqoo malee futtaatee jirti. Tahaafte hotteen wayyaaneedhaa tana. Mootummaan keenya beekee heddesiin irraa buqqisu qaba jechuun kiyya majlisu amaa haju ulamaan keenya tana kan. Akka amaatti ajaa'ibu jechuudha. Ka ummata islaamaa hidhuudhaaf dhaabbate, ummata islaamaa hiraarsuudhaaf. Kuni wanni godhameef umman islaamaa gamaa gamanatti dhangaleen adda faca'anii walitti deebiin akka wal nyaatan. Tana keessa wayyaaneen umrii akka dheereeffattuuf waan haala mijaa'ee jechuudha. Kana gaa arra lafaa kaanee rakkoo teenya tana mootummaan kun nuuf dhageenyee lafaa kaanee himataa jirra. Yeroo kannineefii jirra. Amma immoo as booda yeroo kannuu hin dandeenyu. Mootummaan keenya beekee rakkoo jirtu ulamaa inni keenyaa fi shekkan keenya lafa kaanii jiranii lafa kaasuu hin barbaadu narra warra haasawa beekutu dubbatee hatattamaan furmaata akka nuu laatu kabajaa fi ulfinaaniin afeera. Kabajaa fi ulfinaan afeera afachuu hin dandeenyu mootummaa yoo ummanni caasaan ammaan dura ijaarame san kiyba jechuu barbaade aqlee waan qabuuf ilaalchisaa dheeraa waan ta'eef hoogganoota aanaa irratti godhate gaafasan gabbee orma kan akkamitti filaman jee gaafachuu danda'a. Ummata hattuu kana ummata saamtuu kana ka masjida cufu ka madrasaa cufu ka ummata islaamaa hidhatti ture ormi san akkamitti filtan jee gabbee qorati haqarra gahee haqa argesaniin filmaata haaraa akka nu oofee bakka tana ummata haqaaf dhaabbate kan udhabu mootummaa keenyaan gaafadha jechuu barbaadeeti. Duuba tan hajjiidha ko shekkan keenya jaani ulamaan keenya jaani nuti haalli kun amata shanillee itti fufu shanan hajjii dhiifnetti kunillee itti fufu haga furmaata arganutti dhiifnetti ta'in. Maaliif ulamaan keenya lafa kaanii jiran nuratti wajjabne gabroonfataa majlis aamaa juhu yoo nurraa bu'e qofa hajji nurra wajjabdi tanaafuu gaa hayyoona dura dubbatanii jiranii waan dhaggeeffataniif galatooma wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بليان إسلام إن شاء الله تعالى جراك أرجو ربك يا جلني أجاو وايد ما منتي لالشيء نتي أمني إسلام أسكيس جروكوني قبرما لما نورت والجه قبرما سباتي في قبرما أمنتي تسكم نيجو وأنت كوني جاي سيرتي سيرت خاصو بربادو من قدو
zamana dheeraa turte mallas zeenaa walitti qabee guyyaa tokko gaafate jechuudha baale keessatti mootummaa Minilik keessas turtee jirta ka Dargii keessas turtee jirta ka Haile Sillaasee keessas turtee jirta keenya kana keessas ni jirta mootummoota kanarraa kamtu irra si miidhee jee gaafate jechuudha deebisaa oguu deebisuuf mootummaa Minilikis najjeesee dachii tiyyarratti na awwaalee jeen kagartee Dargiitis na hidhee ajjeechaalleen haalaffattuuti dachuma tiyyarratti na hidhee jeen ati immoo dachii tiyyararraa fuutee awwaaltana dhoorgitee jeen jechuudha gabrummaa akkasii keessa dabrinee jechuudha gartee gabrummaa mooyyaleen duratti geggeessite gabrummaa akkasiiti dabri gama amantiitti yoo ka deebinu taate takkaa namni masjida keessaa gabbayaa jeen jiru masjida keessaa hin baase osoo ulamaani babbareedaan kun jiruuti majlisul a'laa jee ijoollee takkaa aliif hin beeyne fileen irra kaa'e hiyyaallu ka seera illee hin beeyne ka heera addunyaan tun ittiin jirtu illee hin beeyne waan isa ajaa'ibsiisurra guyyaa filmaata sanii filmaata keessa turre Sheekh Hasaniin tokkome jechuudha gartee dheeree jechuudha gartee filuu keessatti Sheekh Hasan dheeraaniin hin ta'uu jeen Sheekh Yusufooyii jeen binii jahiin nama sanan bas ni jira qabatamaan jechuudha kijiba kan ta'in nama ammallee yoo barbaachise gaafatamuu danda'u Sheekh Yusufooyii jee harka baaseef Sheekh Yusuf illee hin ta'uu jeaniin akkas taatu abarraa filaadhaa jeen jechuudha abarraa filaadhaa jee eega sheekan kan taane taate jechuu barbaadeeti seenaa akkanaa dabarsinee bakka tana dhufne jechuudha ani kombolchaati ganda Ahmaddiin Calluu gartee irraa filameerraa yeroo gartee isaan kana mormuudhaaf lafaa kaanus nama 30 ol bitishinii isaanii fuunee warra gaaf gartee gaafas Finfinnee geessarraa nuti isaan hin filanne jechuudhaan jechuudha sanirraa deebitee ammas kanuma san daraniitu filamee bakka san jira jaahilummaa isaaniitiin isinii seeras wallaaluu dhabu beekuu dhabu irraa kaka'e walgahii irra teenyee qaamni seeraa achi jiru usulus salaasaa ol baasee jechuudha dhimma amantii islaamaa itti gaafatamaa jee ka ija ginnaarraa dhufee achi keessa jiru hanqa kitaabni kun gubamutti bititun takkan taatu jeen jechuudha Allahu akbar hanqa kitaabni kun gubamutti bititun takka ta'uu hin dandeessu jeen hogguusan qaamni seeraa ka bulchiinsaa ka achi jiru kana jechuun sirraan barbaachisuu jeen kun immoo yakkaa jeen jechuudha heerallee akka ittiin beekne kanatu nama mirkaneessa jechuudha anamma gaafiin teenya anni gartee majlisul a'laa nurraa buuqullee osoo hin tahin amma 27 bulchuutti jira qabeenya ummata islaamaa walitti qabuutti jira kira sassaabbota wajjiin qabeenya sanuu irraa akka shalagamuun barbaadan qabeenyi laamman tanaa walitti qabuu jira maqaa hajjiitiin maqaa adda addaatiin kira sassaabtonni amantii keessas ni jira dubbatamaa jira beekamee jira jechuudha nurraa buuqullee osoo hin tahin irraa herregachuu danda'uu qabnaadha kanaaf nuti hanqa ambaa waan usneef qabna mootummaan tuni mootummaa teenya Abiyyiidhaa fi gartee Dr. Abiyyiidhaa fi Lammaas cinaa dhaabbanna ummata kana qubsiifne jechuudhaaf hanqa ambaa gaafii tana booda'aan fanne malee ka silaa halkan takka bulchuu qabnu miti jechuu gaafiin teenya silaa amma dura turte haa gad dhaabbatanii wanni takka wanni irraanfatamuu hin qabne nuti adda dimokiraasummaa ummata Oromoo kana arraami ka cinaa dhaabbachuu turre bara 97 keessatti filmaata ni yaadata ulamaan kinniisa filachuu qabdan jenneetiin khutbaa masjida dhaabbanne khutbaa goone hanqa ummanni islaamaa saa ummanni gartee islaama Oromoodhaa kun siyaasaa keessa seenaan hin jedhan takka maaliif san ka goone qaama keenya jechuudha mootummaa keenya nu filamuu qabanii nu bakka bu'uu qaban jenneeti ka san taasifne jechuudha garuu akkuma filamanitti wayyaaneen maqaa amantiitiin fiddee nuu fi ummata kanas wal afaan dhaabuu turte har'as inshaallahu ta'aalaa nuu fi ummata kana akka wal cinaan wal afaan hin dhaabne gaafasis ummata kana qabatteeti kan nuu fi ummata kana afaanii fi duydaa garaa nu taasisanii jechuudha har'as yaadni sun xixiqqaatee kaka'uutti jira nuu fi ummata nuti feenu ummata lubbuu teenya rafeenu Abiyyiidhaa fi Lammaa lubbuu teenya rafeena haqatti kana kijibaaf osoo hin tahin qabsaawota cinqii keessa dhaabbatanii ibidda keessa dhaabbatanii ummata kanaaf qabsaawanii nuti kanallee ummata duratti akka ummata taanu Oromoon akkanaa bulchuu dandeessu warra taasise kanaaf ni jaalanna ammas ni jaalanna borus ni jaalanna isaan cinaa dhaabban garuu dhaamsin ani qabu ummanni hattuun kun ammas yaadan taaneen deemuu jiran nuti ummata kana gargaarreef akka gartee reeftan achirraa kaasanitti if midheessuudhaafi miti qaama keenya ummanni buqqa'e foon keenya gargaaruu qabnaadha inni biraa ammas mootummaa Oromiyaa tanaa'u gargaaruudhaaf
yeroo ummanni sun achirraa baqatanitti mootummaan Oromiyaadha gargaarsa gartee cinaa dhaabbachuudhaan kabsatanii jechuudha akka mootummaatti mootummaan jechuun ummata waan ta'eef haratti illee waa himuu jiran waa gartee hasaasuu jiran kanaafuu hasaasii bira dabranii nurraa dhaabbatanii nurraa bu'anii nurraa bu'uu bira dabranii nuuf haa gaafatamanii yaada jedhuun qaba. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أبو ليين يا إسلام خاص وجيجر في لينسر جرتني سندينو لما تغيّن درتي دبيله وأنا ما ندفتو خناف واني أكما مدورة دبتامي دورتي واني أرمي خنورتي وجتم إن وجتين إنجيرو غير مجلس الأعلى والرجاء أنكون خغرتي مكان ثاني تي في هجين ثاني والإنباس جيري فشيني غير شيخ أصاب الدبتو سن واني سان نورتي اندلقين انقبن إلى أنقع مالي تتافق جيران صومنا خنا غيس إدو تكبكتك دقيدين مسجد تقوتي دعوا قدي achiin ummata wayyaanee kaa amata meeqa nu gabroonfatan kana abaaree ummatallee abaarsise masjida keessa dhaabbatanii ummata wayyaaneeti abaaranii tun da'awaami jedhaniiti hawaasa tanaan akka nama gartee garagalchuutitti isaan aarsiti wayyaanee abaaruun ulamaa teenyaa tun du'aata keenyaa ammallee isaan aarsu jirtitu wayyaaneen ka'uun tunis isaan aarsu jirti ummanni gartee majlisul aala jaan kun gaafa lammaan ol beherraa rifatan isaan waabii koree jechuun beekan lammaan ol koruu kan odoo soban ta'in dhugumaan dubbatanii lammummaan ol ba'uun kun waabiin ol koree beekan akkuma reefu gartee sheeka keenyaa je'ansanii gaararraa bifa torbaa san ta'aniitti lammaa fi abiyyii jalaa seenuu barbaadan malee ummata Oromoo haqa isaanii amata 27 jaarraa dhibbaa ol dhabe harkate kana fakkaatanii Oromoo fakkaatuu barbaadan malee isaan duba ummanni Oromoo kun bilisoomuun tunuu isaan aarsu jirti. Aarsu jirti. kanaaf ilaa hangammaa tattaaffii godhuut ni jiranii rabbii wa inna jundanaa lahumul ghaalibuuna jee yoo dhaamsa ulamoota keenyaa ija keenyaa urjii teenyaa aduu teenyaa tana ummanni jiru kun qabattan waa'ee hajjii irrattis waa'ee dhaamsa isaan kana firraa buusuu irrattis numa najjaanaan jedhanii hawaasa keenyaa wanni niin dhaamu qaalii ulamaa tanaa cabsinaan akkasumatti bulchoota keenya hamma qoree kanaas bakkarraa filaman beekuu wayyaadha du'aa'ii ulamaa tanaatiin filamtanii qabsoollee hadhooytuu gootan bakkarraa eebbifaman beekuu wayyaa namni bakkuma quufeen deegaa jaammaymaa isa warra keenyaatitti yoo deega barbaaddan malee yoo capha barbaaddan malee yoo diigama barbaaddan malee yoo jaarmee barbaaddan ummanni kun qinxaa isin nyaata isiniisi isini akkuma islaama nyaatanitti isin nyaatanii dhaamsa ulamaa teenyaa tana nuu qeebaltanii hatattamatti daqiiqaa miisikoondii takkaa'uu obsuu hin dandeenyu haa hidda hidhattaniif usnee du'aa'ii godhu jirra akka sagalee nama tokkootitti awwanniniin isinii dhaamu dhaamsi ulamaa kun qeebalamee hawaasa keenya mari'achiiftanii hawaasni eenyu wajjin jiraa laaltanii ummata kan akkuma gartee wayyaanee nurraa diidanitti wayyaanu thaanii jedhaniin riwaayaa Allahu akbar riwaayaa gariititti wayyaaneen tokkoffaan isaanumaa'u wayyaanee lammaffaatiin isaan tokkoffumaa'u saniifuu dhaaba wayyaaneerraa kaafe isaan tokko nurraa diigamuu qabanii ulamaan jettu tana qeebaltanii jala seentanii nurraa diiguu qabdanii jechuun jara gartee keenya kaa amma kursiin dura gatteessee sababa du'aa'ii ulamaatiin kursiin Oromoon qeebaltu jechuutu bar duraan jira yoo irra ta'anillee jalaa cabxi waan jehuutu jira duraan arra ulamaan du'aa'iitti godhee kursii dura taa'e akka gaafa uhud ol koree nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nabii fi abii bakrii fi umarii sirra jiraan sossoyin jeensanitti kursi abiyyii fi lammaa sirra jira mee sossoyi janiin ulamaan teenyatu Allahu akbar
kanaaf kursiin sossoo'uudhaaf deesi jala teeyse yookaan kursiin na jalaa sossoosuu feete malee atis dhaamsa ulamaa qeebali hajji deemuu dhaamsa ulamaa qeebali hajjii ta'e dhiisii taa'i ija teenya ormi kun hanga gartee deebisaa kan arkannutti qub tokko teenyee nutis akka gartee dhaamsa ulamaa kana facaafnu warra sheekan as jiruufis dabarsa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kareye din Islam ayotan bekama kadin radalle mufti fi ulama nufile khayate masjida untuma kanu salakiftan isiya imama masjida kampane liftani zalima isim boda jira hawaasni muslima wallahi billahi din Islam makarra abuma felebu wanuma ismira wallahi billahi din Islam makarra